Maqaan kiyya Tashooma Shawaayyeen jedhama. Baga wajjin nu ga'e ayyaana fannoo Gooftaa Yesuus Kiristoos warra kabajuu fi addunyaa maratti warra argamuuf hundaafuu baga isiniin ga'een jedha. Egaa ayyaanni fannoo Gooftaa Yesuus Kiristoos yeroo kakuu haaraatiin booda seenaa adda addaa hojjechaa ture jechaadha. Du'aa kaasuu ture, dhukkubaa fayyisuu ture, cubbuus namarraa haqaa ture jechaadha. Kanaaf jecha kan namoonni biyya sanii waan hin jaallanneef Gooftaa Yesuus Kiristoos jaalala inni qabu namatti ofitti fiduudhaan malee ofirraa balleessuudhaaf yookiin immoo ofirraa hiiksuudhaan waan hin taaneef nutis namoota ofitti qabuudhaan yookiin immoo jaalala agarsiisuudhaan ayyaana kana kabajuu qabna jechaadha. Yeroo ammaa kana egaa biyyi keenyas waan irra jirtu ni beekama. Kuni kadhaa rabbiitii fi rabbi yoo sirriitti amananii raawwatanii jaalala namatti ogaa agarsiisan malee walitti bu'uudhaan yookiin immoo cubbuu hojjechuudhaan furmaanni dhufu waan hin jirreef namoonni hunduu garaa bal'ifatanii raawwatanii akka obboleessa ofiitti nama kamiyyuu haa ta'u ilma namaa kan ta'e hundumasaa jaalatanii ofitti qabanii raawwatanii ayyaana kana kabajuu qabanii jechee dhimma barreessuu qaba. Irra deebi'ee baga ayyaana fannoo Gooftaa Yesuus Kiristoos isin ga'e warra addunyaarra jiranii fi warra Itoophiyaarra jiran hunduma isaaniitiif jechuun barbaada isinis baga isinitti ga'e jedha.